malkaa dhiigaan boorofte. Yaadannoo irreecha onkololeessa 2 bara 2016. Akka uumamaa gurraacha garaan garba Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Yaa'i malee waa murtee si waan mannunuu dhufte Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha waaqa gadaa shanani waaqa haroo walaabu waaqa uumaa oromoo gurraacha gannaa baanee booqaa birraanoo kalchi daraare sanyiin keenya firii bilee kennuu galchi Gada roba nagaya barre kuba Ayyaanni irreechaa ayyaanota ummanni Oromoo jaalalaa fi jaatanii guddoodhaan kabajatu keessaa isa hangafaati. Bulchiinsa sirna gadaatti wal hoogganaa jaarraa hedduuf kan ture ummanni Oromoo sirni gadaa sirna daraboo hin qabnee fi sirna dimokiraasii har'allee addunyaan ittiin bulaatiin jirtu kan hangafuudha. Ayyaanni irreechaas ayyaanota sirna gadaa Oromootiin tumamanii sabni Oromoo bara baraan kabajataa as gahe keessaa isa tokko yoo ta'u ayyaanni kun ayyaana amantii uummanni Oromoo hordofu kamiinuu osoo hin daangeffamin tokkummaadhaan jaalalaa fi gammachuudhaan kan kabajamudha. Ayyaanni irreechaa waggaatti si'a 2 kan kabajamu yoo ta'u irreecha malkaa fi irreecha tulluu jedhamuun uummata Oromoo biratti kan beekamudha. Irreechi malkaa kan wayitii birraa walakkeessaa baatii fulbaanatti hora yookiin malkatti bahuudhaan sirna irreeffannaatiin kan kabajamuu fi sirni irreeffannaa irreecha birraa kunis uummanni Oromoo miliyoona hedduutti lakkaa'amanii fi turistoonni gola addunyaarraa daawwiidhaaf dhufan danuun irratti argamuun magaalaa Bishooftuu hora Harsadeetti waggaa waggaadhaan haala ho'aa fi hawwataa ta'een kabajama. Irreechi birraa kan galata galfannaati. Wayitiin gannaa bacaqiin darbee lagni guutee riqicha jigsuun duduba bokkaa gannaatiin firaa fi aalii walitti dhufuu dadhabee fagoo irraa kan wal iyyaafachaatiin ture ganni darbee baatii fulbaanatti oomishni baatilee gannaa qonnaan bulaan itti faajaatiin ture yeroo biilaa hudhee sanyiin asheetee abaaboon bakka hundaa daraaree ifni birraa biiftuun mandi'ee dachiin qooruun firaa fi aanteen kan itti wal arguudha fulbaanni wayitiin birraa. Hiyyoo daree koo keelloon daraartee tabba gubbatti qeerroon maraattee warra durbatti jechaa dargaggootaa fi shamarran wayitii birraan baree faaruudhaan wal dhaadessu. Uummanni Oromoo waaqa isa uumeef wayitii kana wal gahuudhaan abbaa gadaatii fi manguddootaan durfamee coqorsa jiidhaa fi abaaboo keelloo qabachuudhaan hunduu uffata aadaa Oromootiin faayamee dubartoonnis faaya aadaatiin midhaaguun siinqee qabatanii faaruulee aadaatiin dabaaluun baga dukkana gannaatiin nu baaftee booqaa birraatiin nu geessee jechaa uumaa galateeffataa uumama dinqisiifataa guutuu Oromiyaatii roga arfanii kaaba kibba baha dhihaa fi giddugaleessa Oromiyaatii walitti dhufuudhaan hangafaa fi quxxisuudhaan tarree galanii caacuu fi kallachaan durfamuun faaruu galataa mareehuu jechaa faarfataa sirna irreeffannaatiif gara horatti qajeelu. Irreechi tulluu ammoo kan kabajamu wayitii badheessaa yookiin arfaasatti yoo ta'u innis wayitii bonaa oomishni alaa sassaabamee erga gumbitti galeen booda soora namaaf saanuuf taasisi dachee bonaan gogde bokkaa nagayaa itti roobii nuuf jiisi magariisaan nuuf uwwisi jechuudhaan
kabaja ayyaana irreecha tulluu kanarratti abbootii gadaatii fi manguddoonni sirna kadhannaa taasisuudhaan kabajama. Sirni gadaas ta'ee irreechi akkanumatti illee aadaan Oromoo hedduun erga gaafa uummanni Oromoo fi Oromiyaan gita bittoota nafxanyaatiin weeraramtee kaasee laaffachaa dhufuudhaan gariin ammoo guutumatti akka badaniif shiroonni hedduun irratti dalagamaatiin tureera. Haa ta'utii garuu akkuma mammaaksa Oromoo iji baddus bakki ijaa hin baddu jedhamu san ummanni Oromoos afaan aadaa seenaa fi duudhaa isaa hangam hacuucamus itti cichee ilkaan ciniinnatee tiffachuudhaan afoolaan dhalootaa gara dhalootatti dabarsuudhaan har'a ga'eera. Mootoleen abbaa irree impaayera Itoophiyaa walharkaa fuuchuudhaan bulchaatiin turan hundinuu seenaa uummata Oromoo faallessanii barreessuun Oromoo dachee isaarraa buqqisuun aadaa, duudhaa fi eenyummaa saba kanaa dhabamsiisuudhaaf irratti duulaatiin turaniiru. Mootummaan abbaa irree wayyaanis erga gaafa aangoo siyaasaa afaan qawweetiin irratti bahuudhaan biyyattii bulchuu jalqabeeti kaasee gochuma akaakilee fi abaabileen isaanii uummata Oromoo irratti raawwachaatiin turan daraanuu cimsuudhaan gocha bineensummaa uummata Oromoo irratti raawwachaatiin turaniiru ammas raawwachaatiin jiru. Uummanni Oromoos harqoota gabrummaa jaarraa tokko oliif gita bittoota Habashaatiin isarratti fe'amteetiin turteef guyyaa tokkoofillee tole jedheetiin osoo hin fudhatin qabsoo falmaa mirga abbaa biyyummaa isaatiif falmachaa har'a ga'eera. Mootummaan wayyaanes sodaa uummata Oromoo irraa qabuun kan ka'e ilmaan Oromoo badii tokko malee waanuma Oromoo ta'an qofaaf jumlaadhaan manneen hidhaa impaayera biyyattii keessatti argamanii fi kaampileen leenjii waraanaallee osoo hin hafin kumaatamaan adamsee hidhatti guuruu fi goototaa fi hayyoota Oromoo baay'ee gara jabummaadhaan ajjeesaa tureera ammas itti fufeera. Kanneen hafan ammoo achi buutee isaanii dhabamsiisuun ilmaan Oromoo qaaliin kanneen du'aa fi jireenyi isaaniillee hagar'aatti osoo hin beekamin hafanis danuudha. Kan hireen lubbuu isaanii hambiftee qe'ee fi qabeenya isaanii mootummaa wayyaaneetiin saamamanii biyya abbaa isaanii Oromiyaa gadi dhiisuun baqachuuf dirqamanii gammoojjii biyyoota ollatti rakkoo fi gadadoo hedduu keessummeessaatiin jiraachaa jiranii fi gammoojjii keessattis kanneen lubbuu isaanii dhabuudhaan reeffi isaanii irbaata allaattii ta'uudhaan karatti hafanis waan laakkameetiin bira gahamu miti. Gocha abbaa irrummaa mootummaa wayyaaneetiin shirri inni uummata Oromoo irratti dalagu daraanuu hammaachaa dhufuudhaan ilmaan Oromoo dachee isaanii irraa maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun beenyaa tokko malee buqqisuudhaaf bara 2014 keessa shira biraatiin gadi bahe. Gochi kun daraanuu uummata Oromoo xiiqiin sochoosee qabsootti finiinsuun uummanni Oromoo guutuu Oromiyaatti sagalee tokkoon ka'uudhaan shira diinaa kana sodaa tokko malee dura dhaabbachuudhaan harkaa fashaleesseera. Mootummaan wayyaanee karaa ergamtoota isaa dhaaba ofii isaatii booji'amtoota waraanaa walitti qabuun bixilateetiin ture OPDOtiin uummata Oromoo qabsoo finiinsuun barcuma aangoo isaa jalatti sochoose kana sossobuuf yaalus itti milkaa'uu hin dandeenye. Qabsoon sabaa daraanuu itti finiintee fincilli diddaa gabrummaa gadi taa'uu fi ol ka'uu isaan dhoowwate. Keessattuu qabsoo uummanni Oromoo baroottan lamaan darban kana bara 2015 fi bara 2016 taasiseen mootummaan wayyaanee uummanni Oromoo obsa malee sodaa tokkollee akka hin qabne ifatti agarsiisuun addunyaanis sagalee uummata cunqurfamaa kanaaf gurra akka kennitu taasiseera. Qabsoo mirga abbaa biyyummaatiif uummanni Oromoo baroottan lamaan darban kanatti taasisaniin qeerroo fi qarreeyyiin sabaa danuun itti wareegamanis uummanni Oromoo injifannoo jajjabduu gonfateera. Mootummaan wayyaanee garuu kisaaraa hammana hin jedhamnee fi kufaatiin guddaan isii irra waan gaheef booji'amtoonni waraanaa OPDOon isaan abdatanii ija dura qabachaatiin turan dhadhaa ibidda bu'ee waan taateef jara muggatti dhiisuun of dandamachiisuuf jecha biyyattii humna waraanaatiin bulchuuf makkeeffatanii loltoota isaanii dachee Oromiyaatti kumaatamaan duulchisuun uummata Oromoo ajjeesuu, qabeenya saamuu fi dubartoota Oromoo humnaan dirqisiisanii gudeeduu itti fufani. Gochi gara jabeenyaa akkasii wayittii uummata isaanii irratti raawwatamu qeerroon Oromoo taa'ee hin ilaalle waanuma harkaa qabuun ofirraa faccisee loltoota agaazii biyyee nyaachisaatiin ture. Wayittii qabsoon Oromiyaa guutuu keessaa kan bilbiltee wayyaanee hirriba dhoggite kanatti ayyaanni irreechaa kan uummanni Oromoo kabajuudhaaf hawwiidhaan eeggachaatiin ture guyyaan isaa kalaahee onkololeessi 2 bara 2016 gahuun
Uummanni Oromoos waltajjii guddaa kanarratti wal arguuf iddoo jiru irraa amna isaa tolfatee imala isaa gara magaalaa Bishooftuu iddoo ayyaanni Irreecha Birraa itti kabajamu Hora Harsadeetti qajeele. Mootummaa Wayyaanes ayyaana kanarratti uummanni Oromoo miliyoonota hedduutti lakkaa'amu akka hirmaatu durseeti waan beekuuf waraana isaa kan hanga funyaanitti hidhate meeshaalee waraanaa gurguddoo osoo taankiin illee hin hafin gara iddoo uummanni Oromoo ayyaana Irreechaa yookiin galata galfannaadhaaf itti baanitti bobbaasuun hawaasni akka tasgabbiidhaan ayyaana isaa hin kabajannee fi jala bultii irraa eegalee lukkeelee isaa uummata keessatti facaasuudhaan jeequmsa uumuu eegale. Waltajjii kanarratti abbootii gadaa uummanni Oromoo ofii isaatii filatee bakka buufate akka hin hirmaanne taasisuun dabbaloota isaaniitiin qeerroo duchisuuf waytii yaalanitti qeerroo fi qarreeyyiin Oromoo nuti abbaa gadaa uummanni filate malee isin hin feenu abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo barbaanna malee isinii miti jechuudhaan sagalee tokkoon mormii dhageessisan. Loltoonni Wayyaanee fi dabballoonni isaanii qeerroo sossobanii tasgabbeessuuf asiif achi fiiganis itti milkaa'uu hin dandeenye. Uummanni daraanuu aaree xiiqidhaan mormii isaa karaa nagaatiin mootummaa Wayyaaneetiif jibbansa qabu harka wal qaxxaamursuun mallattoo diddaa agarsiisaatiin ture. Dargaggoo Gammadaa Waariyoo qeerroowwan guyyaa san ayyaana Irreechaa irratti argamuun gocha mootummaa Wayyaanee waltajjiin san gubbatti bahuudhaan sodaa tokko malee bakka gaazexeessitoonni miidiyaalee biyyoota garaagaraa irraa dhufan hedduun argamanitti sagaleessituu qabachuudhaan mootummaa abbaa irree Wayyaanee sodaa tokko malee humnoota meeshaa waraanaa haga funyaanitti hidhatan dura dhaabbachuudhaan bifa qindaadhaan sagalee uummataa kanneen dhageessisan keessaa dargaggoon kun nama duraati. Ayyaan Irreechaa bara 2016 taatiiwwan hedduu keessummeesseetiin ture. Taatiiwwan hedduu nama gaddisiisanis isaafis kan biraa immoo waltajjii tokkummaan Oromoo irratti calaqqisiisee taatiiwwan ayyaana bara 2016 san xiqqoo yaadadhu baay'ee natti ulfaata. Barri 2016 guutumattuu uummata Oromootiif bara ulfaataa ture. 2016 kana keessatti guutuu Oromiyaatitti mormiitu dhageessifamaa ture. Mootummaa abbaa irree kana uummanni hunduu bahaadhaa akka abbaa kibbaan Oromiyaa kallattii afraniinuu mormaa turanii mootummaa kana. Wayita mormii kana keessatti ilmaan Oromoo hedduun lakkoofsaan kumootaman lakkaa'aman mootummaa kanaan lubbuu isaanii dhabaniiranii. Ayyaanni Irreechaa bara 2016 ammoo uummata Oromoo kana hundaa kallattii afraniinuu bakka tokkotti fidee carraa kanarratti ayyaana qofa osoo hin ta'in mormii haala qindaa'een tokkummaadhaan mootummaa kanarratti mormii dhageessaa turre. Mormii guddatu ture. Jala bultii irraa kaaseetiin ayyaana Irreechaa bara 2016 uummanni mormii dhageessaa ture. Taateen bara 2016 Irreechaan duras waan baay'ee nama gaddisiisu ture. Irreecha irrattis uummanni mormii sagalee tokko dhageessaa ture. Uummanni ayyaanaaf haa dhufullee Irreecha irratti mormiin hin ture, garuu mormiin sa'a sanitti uummanni akkaataa mormitti dhageessaa bifa qindaa'een hin turreeyyuu
uummanni hunduu miira ofii ibsachaatiin ture 2016 bara waan hedduu nama gaddisiisaa ture. Mormii san irratti uummanni aarii ofii dallansuu ofii mootummaa san irratti qabu hundumtuu akka nama dhuunfaatitti akka gareetis ibsachaatiin ture. Kana irrattis anis taatee yeroo san achitti raawwatamaa san argaatiin ture. Mormii irrattis mormii naannoo keenyaatti irrattis 2016 akka Shaashamanneetittis mormii kanneen hundaa irratti hirmaachaa ture. Kan 2016 ammoo uummanni mormii wayita dhageessu kana bifa qindaa'ee waan hin turreef carraa argadheen anis gara waltajjii sanii baheetiin mootummaa nama nyaataa kana akkaataa uummanni sagalee tokkoon mormu akkaataa uummanni sagalee tokkoon ittiin mormu uumee carraa argadheen mootummaa nama nyaataa kana daawun wayyaanii jechuudhaan mormii dhageessee uummannis akka nama ajaa'ibutti na jalaa fudhateetiin mormaatiin ture. Akkuma beekamu taatee sa'a san booda ammoo waan uummata Oromoo hundaa gaddisiisee waan baay'ee ulfaatu ture. Taatee san ammas yaadachuuf xiqqoo namatti ulfaata. Haa ta'u malee garuu uummanni Oromoo ayyaana irreechaan boodas tokkummaa ofii cimsee mootummaa nama nyaataa kana fuuldura dhaabbatee mormaatiin ture. Ayyaanni irreechaa waan baay'ee nama gaddisiisus garuu gadda caalaas tokkummaan Oromoo yeroo kamiin caalaayyuu kan itti dagaage. Tokkummaan ilmaan Oromoo yeroo kamiin caalaayyuu Oromoon dhiiga tokko ta'u manni Oromoo hundumti isaa tokko ta'u yeroo kamiiyyuu caala ayyaana irreechaa bara 2016 sirriitti ibsee ture. Ayyaana bara 2016 kan akkasittiin yaadadha. Tokkummaan kaaneetiin ammas lafa keenya kan saamamaa urdeeffachuuf tokkummaan kaanee mootummaa kana mormuu qabnaa. Oromiyaan ni bilisoomti. Ammas mootummaa wayyaanii nama nyaataa kanaaf daawun wayyaaniin jedha kanuma. Kaayyoon mootummaa wayyaanee durumaanuu uummanni Oromoo ayyaana kana tasgabbiidhaan akka hin kabajanne hawwii isaanii waan tureef uummata nagayaa harka duwwaa ayyaana isaa kabajachuuf jecha manaa bahe irratti gara jabeenyaan dachii irraa rasaasa itti roobsuun samii irraa ammoo gaazii mimmaansuu helikoophteraan itti urgufuun ilmaan Oromoo 600 ol ta'an yeroo sa'aatii tokko hin guunne keessatti ajjeesani. Wayyaaniin durumaanuu jala bultee ayyaanichaatii kaaftee karoora ilmaan Oromoo ittiin fixxu baafachaatii waan turteef iddoo ayyaanni irreechaa itti kabajamu kanatti boolli gadi fagoon hundee mukkeen gurguddaa jalatti gadi sigigaachuudhaan boolla qilee ta'ee kan duubee waltajjii kanatti argamu jiraattota magaalattiitiin akka cufamuuf gaafatamus jarri garuu tole hin jenne. Ilmaan Oromoo itti fixuuf waan qophiitti jiraniif dirreen tokkummaaf jaalalaa malkaan irreeffannaa fi galata galfannaa horri bishooftuu onkololeessi 2 guyyaa gaddaan uummanni Oromoo bara baraan yaadatuu fi malkaa dhiigaan boorofte taatee darbite. Kan namarraa citee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfaa. Ilmaan Oromoo onkololeessa 2 barkoom 2016 mootummaa wayyaaneetiin ajjeefaman 600 ol kan ta'an yoo ta'u isaan garuu miidiyaa harkaa qabaniin namoota 55 qofatu wareegame jechuudhaan ija sooqiddaan dhiqatanii uummata Oromoo gowwoomsuuf qaanii tokko malee dhiiga ilmaan Oromootti qoosuun gabaasa sobaatiin gadi bahani. Gaazexeessaa Yihun Ingidaa dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona Oromiyaa irraa
ayyaana kana gabaasuudhaaf waltajjii kanarratti argameetiin ture. Gocha suukkanneessaa mootummaa abbaa irreetiin uummata Oromoo irratti raawwatame kana mormuun miidiyaa kijibaa kanarra taa'ee sobaan uummata koo miidhuu irra nattaafu jechuudhaan boromtaa ilmaan Oromoo Bishooftutti rasaasa wayyaaneetiin dhumanitti hojii isaa gadi dhiisuun ejjennoo isaa fudhate. Tole egaa irreecha bara 2016 taateewwan garaagaraatiin yaadadha. Irreechi bara 2016 anaaf qaama seenaa kootiiti jechuun hin danda'a. Egaa addunyaa jiru keessatti gochoonni gaariis haa ta'u badaa yeroo si mudatanitti carraan isaan qaama seenaa keetii ta'anii darbuuf qaban bal'aadha. Irreechi bara 2016 qaama seenaa kootiiti kan inni jechuu danda'uu fi taateewwan yeroo sana wal qabatee jireenya koo irratti mudateen wal qabsiise. Kana jechuuf inni dandeessisa. Egaa irreecha bara 2016 taateewwan gurguddoo lamaanii kan inni yaadadhu irra jireessaanii. Taateen inni jalqabaan kan hunduma keenya gaddisiisee darbee dhaloota uummata Oromoo hundumaaf ilmaan Oromoo hundumaaf gadda yoomiyyuu hin dagatamne kan nu keessaa kaa'ee darbe. Dhalattoonni Oromoo hedduun kan itti wareegaman ta'ee darbuunsaa yoomiyyuu taanaan guyyaan itti gaddaan yaadadhuudha. Haa ta'uti gadda qofaan yaadachuu hin barbaadoon guyyaa kana irreechi bara 2016 kan gadda qofaan yaadatamu miti. Akkuma yaadatamu bara 2016 waggaa guutuu jechuun inni danda'ama qabsoon hawaasichaa kallattii garaagaraatiin dhaga'amaa tureera. Osoo walirraa hin citin diddaan hawaasichi sirna abbaa irree mootummaa Itoophiyaa irratti qabu keessummaa tureera bara 2016 keessa. Waltajjiin ayyaana irreechaa bara 2016 jechuun isa onkoloolessaa lama kan Bishooftuutti geggeeffame jechuudha. Diddaa hawaasaa waggaa guutuu kallattii garaagaraatiin dhaga'amaa ture kana kan bakka tokkotti fidee ture waltajjiin suni. Uummanni Oromoo miiliyoona hedduutti lakkaa'amu kaabaa kibbaa bahaa dhihaa bakka tokkotti wal ga'uun diddaa sirna abbaa irree mootummaa Itoophiyaa irratti qabu. Sagalee tokkoon ejjennoo tokkoon kan irratti dhageessisee ture. Kanaafis waltajjii tokkummaa Oromoo keessummeesse godheetanii an kan yaadadhu kabaja ayyaana irreechaa bara 2016. Egaa akkuma tikaaste akka nama tokkottis ani qaama guyyaa sanaan ture jalbultiirraa eegalee hojiif gara bakka sanaatti ergame bakka sanaan ture. Akka gaazexeessaattis haa ta'u akka hirmaataa sirnichaa tokkotti waan hedduus taajjabeera. Taateen bakka sanatti mudate sun jireenya koo irratti murtoo ulfaataa murtoo cimaa akkan murteessuuf illee kan inni dirqisiisee ture. Ilmaan Oromoo hamma kana baay'atan gocha yookaan shira humnoonni tikaa sirna abbaa irree mootummaa Itoophiyaa raawwatan qileetti nam'anii yookaanis kallattii garaagaraadhaan gaagaama lubbuudhaaf wayitaa saaxilamanitti akka dhala Oromoo tokkootti gaddinni si keessaa kaa'ee darbu salphaa miti. Kanarraa kan ka'e sirna abbaa irree dhumaatii obboloota kootii dhumaatii ilmaan Oromoo amma kanaaf sababa ta'e tajaajiluun irra hin jiraatu ejjennoo jedhuun guyyaa sana jechuunis borumtaa isaarraa eegalee ifaan ifatti hojiin miidiyaa mootummaa keessatti hojjedhu addaan kutuuf murteesseera. Kun anaaf qaama seenaa kootiiti. Murtoo koo kanattis immoo wanti na gaabbisiisu hin jiru. Egaa irreecha bara 2016 gar tokko gaddaanan yaadadha, gar tokko immoo waltajjii tokkummaa uummanni Oromoo irratti ifaan ifatti mul'ate godheetanii kan inni ilaalu. Ilmaan Oromoo kichuun hegereen abdiin boruu mana isaaniitii nagaan bahanii ayyaana irreechaa kabajanneetiin galla jedhanii osoo hawwan loltoota sirnichaatiin rasaasaan waxalamanii harmeen Oromoo ilmaan koo nagayaan bobbaanii manatti naaf deebuu jettee osoo balbala ilaaltu
garaa isii sabbataan hidhattee jiraa eebbiftee okkaltiin gaggeessitee reeffa akka simattu taasifame. Mootummaan wayyaanee gochi duguggaa sanyii haala hadhaawaa kanaan ilmaan Oromoo irratti raawwate isaaf hanqannaan ammas ija soogiddaan dhiqatee dhaaba deeroo ofii isaatii bixxiilate OPDO of dura qabuudhaan dhiiga ilmaan Oromoo lafatti lolaasetti qoosuun siidaa wareegamtoota Bishooftutti dhumanii jechuun akkuma amala isaanii siidaadha jedhanii waan dhagaa bu'uuraatiin wal fakkaatu magaalaa Bishooftutti ijaaruun gaafa gayya 27 barkoom 2017tti eebba siidaa ilmaan Oromoo ayyaan irreechaa barkoom 2016tti tasa wareegaman jechuudhaan eebbisiifne jedhanii dhiiga ilmaan sabaa kumaatamaan dhangaleetti baacuun rasaasaan fixanii kanneen tasa wareegaman jedhanii tuffii OPDO irraa qabaniin uummata Oromoos xiqqeessuuf ololaaf asiif achi ofii gantu mul'ata. Guyyaa kabajamaa kanatti uummanni keenya bakka adda addaa irraa dhufee kan nagaatti wal gaafatu, kan waaqa isaatti galateeffatu, kan gammachuudhaan itti dhufee gammachuudhaan itti deebi'uu qabu. Balaan tasaa kun akkasitti yommuu mudatu hunda keenya naasisee jira. Hunda keenya gaddisiisee jira. Gaddi kun uummata keenya hunda ayyaana kanarratti akka tasaa lubbuun isaanii darbe hundi kan nu gaddisiise. Uummanni Oromoo garuu gootota isaa kanneen qabsoo mirga abbaa biyyummaatiif osoo falmaan wareegamaniif ofii isaatii siidaa dhaabbata malee gantoonni ofii isaaniitii ajjeesanii siidaa nuuf hin dhaaban jechuudhaan qeerroon Oromoo ammallee qabsoo isaa finiinsee wayyaanee hiddaan sochoosaatiin jira. Ilmaan Oromoo qaaliin kanneen rasaasa mootummaa wayyaaneetiin karattafaniif Rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu jecha maatii fi uummata Oromoo hundaan Rabbiin dhiiga isaanii bilisummaan haa deebisu jenna. Dhiigni keessan tasa dhangala'ee akka nafne kun har'as qeerroon Oromoo diina muddee qabee roga maraan qabsoo finiinsaatiin jira. Gadaan gadaa bilisummaati. Qabsoon itti fufa. Atile ya dololo rikicha kajelte ka are rikicha jarre galana kamatau Atile ya kesuma darbu kajelte ka Golab golon kanabba kesuma ndinkan gahu Ode bashiran kaba kandire kesa dahu Tu'e tambada male kesuma ndinkan gahu Udu abba ko ta'u Udu abba ko ta'u Dubbin kunichi tuma Odaan guyyaan dararu Kormi gateetti soba Gadaamel baasin nyaaru Biblee rorroon sarmine Rabaab doorii dhaqabu Hankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kuni sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaasaan nabu